jaartii isaa tana yoo sirri jaalate laata taniin jaarsa yoo rakkoon feete amma fakkeenyaaf rakkoon ooftee akka inni fuudhuuf dirqisiiste laata wanni yaaddu laata taniin gana alaa deemee fuudhu sun qiyaasuma jaartii rabshan haala amalli si akkamii haala amala takkaa baree amma fakkeenyaaf ani haala amala jaartii yaa bareedin jira sirritti dhalaan tuntaan alaa tunni bareeddii miti silaa akka aampuulii ifaa kanaatitti ifti haala waan hunda qabaatte hin amanu ittiin dhiyaadhu akkana jee hin amanu niin fuudha jee qalbii xiyya tana keessatti yaadu maal jennaan dhiirummaan xiyyanarraa irratti yookaan waan hin fuudhuun dhabee yookaan waan onnee dhabee oduun taane hin sodaadhe itti seenu. Maaliif haala amala takkaa gaafa barte jaalala takkaa gaafa barte tabiraatti seenuu ni sodaatta. Gaafa isin dachii tana taatee duyda hiira deemsiin jette atu waan biraa yaaddure. Ishee malee. Addunyaan guutuun mana kana keessa jirti addunyaa guutuu tana keessa deddeemu malee addunyaa biraa hin quban qabdu ati. Addunyaan guutuun mana kana keessa jirti addunyaa tana keessa deddeemtatti tireebil ugu takka siree ugu takka kichina ugu takka maarree ugu takka addunyaa tana keessa tireebil goota. Addunyaa mana keessa jirti tana keessa ugu takka xayyaara qortee deemaa oolte malee. Bakka jirtu wallaalta. Lafa deemaatta ta'e samiirra deemaatta ta'e. Bakka jirtu wallaaltaan siin jee. Waa ani inni gizee keenya kana keessaa maal qaba silaa dubartii akkasii zaakiraa dubartiin kun akkasii qabdu sana otoo waan qoodamuuti ana haqiiqatan wallaahi kaliifaa gizee takka fuutee hunda sii keessa akka waan facaasanii jennaan hundisii akka kana otoo ta'ate maal qaba. Dhiirtinis murteessaadha. Dhalaa qofa otoo hin taane dhiirti murteessaadha. Kaliifaan nus hin rakkanne gizee keenya kana keessatti dubartiinis akkuma ati hamma jettee dhugaa keeti. Yoo isin jaallattee waan hunda kennitee fi maal jettee bakka hin godhatuuf dhimma hin godhatuuf yeroo isiidhaaf hin kennu itti qoosa itti boona. Siigalee waan isiin akka jechoota isiidhaan jettu sana akka tamma misaaleedhaaf jechee ati isiin sin jaalladhe yookiin ati akkana jettee si faartu suni si biratti miizaana guddaa qabaate jechi kuni maal akka ta'e nama xiinxaluudha beekteedha. Garuu nam tokko yoo sin jaalladhe jetteeni yookiin immoo isa faarsite maali galgala nan argine ganama si biraan bahe maaltu jira moo? Deebii kana argitee? Ni jirti. Sagaleen koo jira Kaliifaa? Sagaleen ta'e jirti ni jirti dubbiin ati jettu ni jirti. Yoo isiin itti bilbiltee kan sin jaalladhan qaamaan nan beeka. Yoo sin jaalladha jetteeni maaltu jira maaltu haaraan jira immoo maal taate jedhaan maal taate ganama wal biraa deemne miti. No laki. Maaltu uumame? Laki. Jaalala siin yaade fakkeenyaaf siin yaade yoo si dheebodhe yoo jetteeni amma fakkeenyaaf ati ganama baatee dalagaa deemte yoo guyyaa keessatti jaartiin keessatti bilbiltee huddee akkaan si dheebodhe yookiin akkaan si yaade yoo jecha kana siin jette miira akkamitti sitti dhagahamame? Wallahi an bakkaan jiru waan hin keessa jiru san dhaabeetu nugus gala manatti. Tokko immoo dhaggeeffadhaa. Maaltu jira maaltu uumame? Amma galgala ni dhufa miti ganama wal bilaa deemne miti. Maaltu jira haaraa wanti uumame jira jedhee deebisaaf. Isiin sila fedha jaalalaa dhiyeessuu fi waan biraa qabaattee miti ilaali. Bakka yaani isuma gammachiisuu fi yookiin immoo jaalala ibsuu jaalala sii bareechuu barbaaddeeti. Inni immoo achi deebisee maal jedhaa? Miira sii cabsii jecha sii sana keessatti qabbaneessee maal haadha sii gagamaa akkasii yookiin immoo doofaa akkasii maal rabbiin natti qabe jettee telefoona sana akka lafaan dhooftutti sii galee. Maaliif hedduu nama rakkisa. Yoo innis immoo sin jaalladha yookiin immoo sin fedha si dheebodhee yookiin si fedheeroo jedhee fedhiin isiin itti yaaddu tokko fedhii waan biraa fagoo sana qofa malee jechaan bareechanii gochaan bareechanii sana booda waan biraatti akka dabarfatan hin yaaddu.
Inni siin yaaddu waan biraa qofa jecha isaan hamilee isaa cabsu miira sila itti dhagahamuudhaaf sila fireeshii gootee kaatee ofitti waamtee dhuguu dandeessu tokko ofirraa qabbaneestee alatti ariiti. Inni keessilas maal haadha isiitii kun itti manus ittiin galu ibsanus ittiin galu jedhee lubbuun isaa bakkee dheebotti jechuudha. Siigalee kan isii barbaadaa utoo waan hunda utoo qabdu jecha qofa wallaaltee akkasiin kunuunfattu wallaaltee jaarsa ishee alaa namaaf kennatti jechuudha. Gatii kanaafuu Rabbiin nu haa qajeelchu nu hundaafuu. Laali amman ijoollummatiin dhaggeeffadhu amma bakka tana siifin himaa jaalalti dura dhiirarraa eegalti. Akkamitti dhiirarraa eegalti jettee ona gaafatte gaafuma dura mana fidatu itti dhiyaatee akkuma gartee gaafa mana isaanii jirtutti gaafa jaalala waliif wal fuudhuu waliif laallachuu waliif qaban sanitti itti haasa'utti gaafa mana fidees itti dhiyaatee itti haasa'ee waa'ee jireenya isaanii itti haasa'ee waa'ee jiruuf jireenya agarsiisee if amansiisee gaafa mana isaaniitti dhuftu fakkeenyaaf faamiliif dandeessa keessaa dhufti amala gurbaa dhiiraa kan gurbaa namaan beeytu itti dhiyaatee haala amala isaa agarsiisee waa'ee warra isaanii kanatti himee jiruuf jireenya isaanii kanatti haasa'ee waan adeemu jiru waan akkaataa namni jiruuf jireenya kana dhiiratee wanni gartee dhiirti dhalaarra jabduudha wanni jaamuuf shari'aa keessatti haala amala isaa itti himee barsiisee itti dhiyaatee jaalala agarsiisee ni jiraami wajjin haasa'ee wajjumarraa fooqa oduu hin taane fideetuma akka nama saraatanyaa qabatee mana kaayyatu oduu hin taane itti haasa'ee itti dhiyaatee nyaachisee obaasee ni jiraami bitee uffisee waa meeqa qalbii isiitiin gammachiisee akka isiin waa hunda kana hirraanfattu godha. Faamilii isii kan biraa dhufte kana hunda hirraanfattee waa meeqa laal yoonii fi jaarsi mana keessa amma dhalaan takka yeroo takka amma yoonii fi jireenyi qofa waan talaganne ummaatiyyaa yaadettee ifaata Facebook irra poosti gootu ni jirti. Jireenyi qoftummaa wayyeettee Facebook irra poosti gootu ni jirti. Rakkoo wayyitti jira san akkama saayikoloojistii yoo duuba sii deemtee ilaaltee rakkoo duubaatti ejjitiitu waan akka isan goosisa. Fakkeenyaaf dhalaa jaarsi mana keessa yoo tolee fi mirgaan qabee ilmoo isaan jidduu dhufte sirri qabee jaalatee kunuunsee waan isiin mana kee alaa barbaaddu fidee fi mana keessa ergamee fi walii ergamanii yoonii fi jiruu kana akkana baalaansi godhanii yoo inni yaame waan harkaa qabdu san lafa darbitee cahaa dhufte maalni sii taa'ee abbaa mana kiyyaa. Yogguu amma naasii hojii naasaa yoo yaamte waan dubbii jirtan dhaabeetiin kaa. Maal haajamtee bareedduuti yaan jaanii yoonii fi akkana walii hubachuun dhuftee wal gargaaruun dhuftee walii hubachuun adeemsa keessa walii galuun dhuftee addunyaa tana warra isaaniitii mitiiti firaafirtee si hunda irraanfattee si qabatti jaartiin hin beeytuu waan abbaa sii tuuli ni irraanfattii si galtee akkas goota jaartii inni ilma Oromoo tahee jaartii isaa jaalalaan maraachee daqiiqaa takkaafillee si dhabuu hin danda'u mana kanaan irraa gadi hin beekne jettu yoo jiraatte gurbaa isaan balaa isaan kennaaban. Doolaara kuma badhaasa abbuma feetee akkanuma gaabilaash maallaquma barbaadaaf wal godhu otoo hin taane jaalalaan yeroo waliif fudhatanii jaalala walii kennanii jaartii isaa tana jaalala akka gaafa durummaa wal laallatan malee bar jaalala waliin qabsiifne otoo amma jaalala wal qabsiisuun eega wal fuudhan booda eega mana walii galan booda. Jaalala qabsiiftee jaartii ta'e tana laal akka laal waan ati qalbiin teetu feetu yeroo hunda teessee bilbila kana godhin teessee laal jaarsa kiyya kana galgala kana akkamittiin galbachiisa guyyaa isaa kana akkamittiin bareechaaf waa meeqa isaa kana akkamittiin godhaaf jettee yeroo hunda waa uma keetti irra fokus gooti yoo maal uffadheef hin bareeda yoo maal nyaadha sii galee yoo waan kanarra fokus godhu qabdi jaartiin garuu jaalala jaartii qabsiisuun ifii kannuudha dura dhiirtii jaalala ifii kannuudha. Mana keessee akka waan saraatanyaa geettee mana kaayyatee nyaatuma isiin gootee fuudhii harkatti kan nyaata kaayyateetuma sireerra ciisee akkana godheetuma akka taratti akka korbeessaatti oboobsee achi garagalee horafee jechuudha kara dalagaa isaa deeme sun jireenyaa miti hidhaadha malee hidhaa jeel. Hayyee maashaallah tabaarakallah hedduu namatti gammadu. Mana buruuf ganaan salaataaf tolfadha gaafii ta'e gabaabsi. Gaafii tokko ton taane hayyee angaafis siin qabu hedduu quubsaas naa deebistee Rabbiin nuuf haa baay'isuusi namoota akkasiis dhiirota keenya Rabbiin nuuf haa baay'isu beekumsa Rabbiin nuuf haa kennu kanatti aansee wanneen akka kiyyaatti jedhusi akkuma amma kalifaan jedhesi dubartiinis
nus ciraa jiraannee dubartii ciiftee kaatee achitti maal feetee jettu sana utuu hin taane yogguu inni tokko waamee kan meeqa uwwaattee fi akkuma amma Kaliifaan jedhe sana irratti maal feete maal sii ta'u jettee tokko yoo waamee innaan ol kaatee otoo inni dhufiniin qopheessitee fi jaayizii gootee fi jaartiiti bishkiriin eessa jira yookiin immoo fooxaan eessa jira yalla jedhu kun achirra fadhifamee jira kan jettee teessee sagaleen koo jira. Eni jira networkiin tani du'aayin xumuruu deemta. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh maamme. Du'aayin xumuruu deemta fakkaata du'aayin xumuri. Fagoo achirra jira jettee kaatee ciiftee fagootti isa mul'iftu otoo hin taane ol kaatee kennitee fi qopheessitee fi firii gootee jaarsha ishee ofitti qabattu Rabbiin nuuf haa baay'isu. Nus Rabbiin nu haa qajeelchu. Rabbiin umrii keessan walii wajjin isin haa dheeressu. Rabbiin isinirraa haa qabu. Yoollee sila hanqina qabaatte Rabbiin beekumsa isheedhaaf haa dabalu. Nama dubartii addunyaa kanarra jiraattee ofii caala ilmoo siitii barsiiftee kaatee bakkaan geessu Rabbiin si haa godhu. Jaarsha ishee alarraa manatti tifkatu Rabbiin si haa godhu. Walii wajjin umurii dheeradhaa. Jazaakallahu khairan. Waan kanarraa ammoo ofiif qofa fayyadamuu otoo hin taane dhiirota keenyaa fi yeroo tokko tokko akka ati gorsa kennitu siidhaama. Rakkanne dubartiidhaaf nama yaada kennutu hedduudha. Garuu hanqina dhiiraa kan nu himu xiqqaadha Kaliifa haqiiqatan yoo haasofne. Gizee hedduu dubartiin akkasii dubartii bakka sheekaas yookiin bakka fatwaas kan baay'atu gaafii irratti kan cinqamu waa hedduu jedhu dubartiidha. Garuu dhiira keenya namni gorsee akkas kennee haala isiinti jiraattu dubartiin akka ijoollee sabiyyiiti yookiin immoo yeroo kamuu beetta boqonnaa argattee qananii argattee jennaan ishiin yoomuu akka ijoollee sabiyyiiti jechuudha. Sammuun keenya manatti deebi'uu dandeessi. Maaliyyuu jilbeeffachiinuu ni dandeessaan. Garuu dhiiruma akkas ofitti qabee ka'ee jedhutu dhabdee kaatee yogguu boossus namni boos namni cinqamu dubartii keenya kan alatti jiraatus dubartii keenya Rabbiin nuuf laafisu nu hundaafu jazaakallahu khairan nasiyaan siidhaan maddu jechoota ati tamma itti fayyadamte yeroo tokko tokko akka ati gorsa kennitu siidhaama. Maaliif waan ofii jaallatanu nama biraatti jaallatu hin dirqama. Abshir taate.